qaba. Gooftaatu dhimma isaa qaba. Ittiin jedha. Gooftaatu dhimma irraa qaba jedha. Dhimma warra hidhamanii qaba jechuudhaaf Yesuus. Harree hidhamte sana dhimma ishee godhate. Dhimma warra hidhamanii, warra hidhaman firan qaban, warra dhukkubsatan firan qaban, dhimma isaanii, dhimma warra gatamanii, dhimma warra irraanfatamanii inni qabu Yesuus. Amma waa'een ilmoo harree ani waa'ee ilmoo harree lallabuuf hin dhufe miti. Seenaa ilmoo harree dubbadha miti. Macaafni kun kan barreeffame unuuf siifi anaaf fakkeenyaan nutti dubbata. Fakkeenyi kun kan ibsu nuun jireenya keenya. Fakkeenyi macaafni kaa'u nuuf jireenya keenya akka nu hubannuuf nu barreeffame. Fakkeenyi dubbii kanaa nuuf ifuutu isarra jira. Karaa fakkeenya akka nu galuuf irra caalaatti macaafonni yookaan immoo wangeelonni fakkeenyaan kan isaan barreeffaman akka nu galuuf. Waan naannaa keenya jiru harree beekna. Harreedhaan qabee nutti dubbata. Waan naannaa keenya jiru nutti dubbata. Waan namni beeknuun waa'ee sanyii facaasuu nutti himu. Waa'ee sanyii beelladhaa ta'e qonnaan bulaa fakkeessee nutti himu. Biqilaa fakkeessee nutti himu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka isaanii galutti waan isaan beekaniin isaanitti dubbachaa ture. Dubbii fakkeenyaan isaanitti himaa ture. Yeroo kana Yesuus Kiristoos harree yaabbachuun isaa sababni isaa harreen namni iddoo hin qabuuf harreen akkuma bara keenyaa sana jechuudha. Waa'ee ishee kanuma jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos harree yaabbachuun isaa gad of deebisu isaa. Qabna harreen hundi jireenya Yesuus qabu kan gad of deebisu. Yesuus irraa maal baranne beektuu gad of deebisuudha. Pileenii naa fidaan jedhu maal? Xiyyaarroo kan isaati. Xiyyaarra naa fidaa xiyyaarri jiru bara sana xiyyaarra naa fidaan jedhu maaliif taarree? Waan barbaade irra deemuu danda'u danda'a. Aboo qaba inni waaqayyoodha hin malaafi. Inni waaqayyoodha hin malaafi. Inni paasterii tokko miti. Inni raajii tokko miti. Inni waaqayyoodha hin malaafi. Waan barbaade godhuu danda'a. Waan barbaade ajajachuu danda'a. Garuu harreerra taa'e. Maal mul'isa? Gad of deebisu. Gad of deebisu. Ni bara keenyaa mul'atumti xinnoo ishee nutti dhufnaan sila samaa yaabbanne. Faarfannaa matoora lama barreessinaan sila nama dubbisuu dhiifne. Jireenyatti hin jirru. Waaqayyo jireenyatti nu deebisu malee. Xiqsii tokko dubbifnaan haleluuyaa inni ergaa tokko himnaan sila tuffiitti kaane. Sila gubbaa sila samaayii ol baane. Gad of deebisuutu hin jiru. Gad of deebisuun jireenya tajaajilaa, jireenya kiristaanaa keessa hin jiru yoo ta'e guddinni hin jiru. Fayyuma fakkaata malee hin jiru. Faarfannaan keessa tooruma lamatti hafa. Sininyii lama barreessite jechuudha nafa. Raajiin keessa mul'ati keessa isuma tokkitti argite jechuudha nafa. Gad of deebisuun hin jiru taanaan. Wanni si dabalamu tokkoyyuu hin jiru. Jala murii qabadhu kan sittanii maanaarra. Gooftichi dhaqaa hiikaa maal gootu yoo isin jedhanii gooftichatti dhimma irraa qaba jedhaa. Maaliif hiiktan? Eenyutu jedhee hiiki? Eenyu silaa gaaffii bara kanaati. Namni yeroo hidhaa jiru nama hin gaafatu yeroo namni hiikamu malee. Namni firan qabu yeroo hidhaa jiru. Namni firan qabu yeroo dhukkubsatu yeroo fayyu malee. Yeroo dhukkubaa namni nama hin gaafanne yeroo namni fayyu fiigee dhufee nama gaafata. Maal namaa godhaa? Erga fayyanii nama gaafachuu yeroo dhukkubaa nama hin gaafanne. Dhugumaam bara keenya akkasii. Namni yeroo inni dhukkubsataa jiru namni nama hin gaafatu yeroo inni du'u immoo yaa'ee dhaqee waala. Yeroo du'aa dhuftee maal goota? Yeroo inni rakkatu hin gargaarre waan dandeessu. Fira gaafa du'aa akkasii amma addunyaan keenya kun kanaan guutte. Namni yeroo du'u fira baay'ee qaba abbo. Akkasii aadaa keessumaa nuuni warri biyya keenya akkas gaafa wajjin jiraatan gaafa inni jiru gaafa ollaa jiraatan wal jibbaa boolla walii qotaa wal ajjeesuu barbaadu. Gaafa inni du'u immoo hamma inni du'utti wal odaa jiraatu. Gaafa du'aa garuu andanyaan boo'ichaa kan isaaniiti. Maal goota gaaficha boossee? Harrayyuu waliin taane hoo? Maal goota gaaficha dhufte? Har'a kan naan taane gaafa hin dhufinaa. Allaa goota dhuftanii. Maal godha gaafichi? Maal godha gaafichi? Akka biyya keenyaa sun baay'ina aarsaa. Seenaa tarreessu gaaficha. Gaafa inni lafarra jiru gaafa wajjin jiraatanii quba waliin qaban, waliin gargaaran, waliin kadhatanii, waliin gorsanii, waliin jabeessanii. Gaaficha hin jiranii gaafa du'aa ammoo dhufu. Innoon naga'u har'a ammoo maalii tare? Har'a ammoo maalii iyyuu dhaqanii innoon naga'u innoo sina soktee. Maaliif hin dhaqe beektuu kan? Isheen harreen kun yoo hiikamte gaaffii gaafatu. Eenyutu hiike jedhe? Maaliif hiiktu? Maaliif hiiktu? Eenyutu si erge? Eenyutu hiike jedhe? Maaliif hiiktu? Hidhaatti dhiisanii hidhaa keetti ilaalaa turan dhiisanii gaafa hiikamu immoo gaaffii kaafe. Akkuma namichi inni hojii ergamoota boqonnaa afuritti gaafa inni fayyee namoonni eenyu si fayyisee attamitti fayyitee jedhu namicha isaa Yohaannis Phexros fakkaayyi maqaa Yesuusiin deemi jennaan mana qulqullummaa kee burraaqa attamitti fayyitee seeratti dhiyeessu erga inni fayyee warri fariisota seeratti dhiyeessu attamitti fayyitee eenyu si fayyiseedhanii seeratti dhiyeessu akkasitti jiraam ijoollee bara keenyas gaafa hiikaman silaa akkasitti jiraam bara keenyas. Lakuda livan antolodokos saparadikatu jelimikan. Haleluya. Yesus gooftaadha. Sila gaaffii kaasu wal gaafatu attamitti hiikamteedhu attamitti hiikamte harreen eewutii kaa jedhenu warri kunis gaaffii kaasu. Sila gaafa hiikamanii gaaffii kan qabu.
Gooftaan immoo itti meera. Gooftichatu dhimma irraa qaba jedha. Hallaqi dubbii dhumaadha. Gooftichatu dhimma irraa qaba. Harritti sana mee hin hiike. Hiikanii fidanii. Yesuus Kiristoos harree sana hiikuu bichaa miti. Hiikanii fiduu bichaa miti haa. Dhimma harreettii sanaa godhate. Warra namni hidhaatti dhiise sana dhaqee irraa hiike. Har'as Waaqayyo dhimma kee qaba. Hidhaa keessatti sin jaallatu Waaqayyo. Hidhamuu koo jaallata. Dhukkubsachuu koo jaallata lakki. Inni bilisa si baasuuf dhufe. Birmadduu si baasa Waaqayyo. Hidhaa kamitti iyyuu birmadduu si baasa Waaqayyo. Hin jiru wanna Waaqayyoon dhibu. Isa kan bira darban. Dhaggeeffadhi sitti hima. Isa kan bira darbaa. Isa kan bira darbaan jedhee Waaqayyo. Isa kamii keessa kamiin dadhabee Waaqayyo. Hunduma isaa hiika. Waaqni ani waaqessu kuni. Isa itti waaqessitu kuni. Isa hundumaa hiikuudha. Tokko isaa bira darba. Ganama kana nama amane dhaatti hidhamteetti jirtu. Otoo dhimma baasuu dandeessu hidhamtee jirta. Mul'atti kee hidhaadha. Afuurri kee hidhaadha. Jireenyi kee hidhaadha. Waan siin eeyyuun beektu. Ganama kana garuu nama mana. Ilmoo harree sana hiikee dhiise jedhee nama namitiyaan. Waaqayyo inni ani waaqessu kun dhaloota kanarraa hidhaa isaan ittiin hidhamanii jiran si jireenya kee irraa obboleettii obboleessa na dhagaa jirtu hiikaa. Ati dhimma baafta. Yeroo hiikamtu immoo Yesuus si yaabbate. Harree kana hiike fidaa hidhee irra yaabbate. Laaraa laafaa gaadoo irraa baasee kireetika. Irra yaabiyaa. Irra yaabe. Harrittii kana irra yaabbate. Ishee hidhaadhaa hiike irra yaabbate. Harree kana takkaa yaabbatamtee hin beektu. Garuu geessee turte hidhaa turte. Hidhaa turte hin yaabbanne homtuu. Har'a irraa hiikeetu hidhaadhaa hiikeetu irra yaabbate. Makoorraa sakatii denii. Oo laaraa laafaa gaalaadhaa bagaadhaa. Harreen Yesuusin baattee deemaa jirti. Harrittiin hidhaa turte sun amma Yesuusin baattee deemaa jirti. Kaleessa hoo hidhaa jirti. Har'a hoo Yesuusin baattee deemti. Namoonni kaleessa harrittii hidhaatti argaa turan har'a maal jedhu? Namoonni kaleessa harrittii maaliif hiiktu jedhan har'a maal jedhu? Mee yaadaan maal jedhu amma isaan? Yeroo Yesuus Kiristoos harrittii yaabbatee deemu harree hidhaa turte sana namoonni maa hidhu? Ulfina harrittiin ni ta'e Yesuus. Sababii Yesuus irra yaabbateef harrittiin ulfina argatte. Namoonni baalameetti jala naquu wayyaa jala afuu harree lafa hin deemne. Baalameetti jala naquu kukkutanii wayyaa jala afuu harrittiin lafa hin deemne haa. Harrittiin lafa hin deemne Yesuus turre jira kaa. Kaleessa harrittii namni dhimma irraa qabu. Namni harrittii irraa dhimma qabu hin jiru kaleessa. Dhimma ishee kan qabu hin jiru kaleessa. Yeroo inni nama yaadatutti yeroo namaa qabutti. Eenyuyyuu isaa dhuguu hin danda'uuti jabaadhu ati. Yeroo inni nama yaadatutti yeroo namaa qabutti. Eenyuyyuu isaa dhuguu hin danda'uuti jabaadhu ati. Eenyuyyuu isaa dhuguu hin danda'uuti jabaadhu ati. Haleluuyaa. Dhimma ishee kan qabu jiru kaleessa. Dhimma harrittii kan qabu jiru kaleessa. Kan dhimma itti qabu jiru. Yesuus gooftaadha. Raalaba gaalaadha lama. Yeroo itti Waaqayyo nama yaadatu. Agarte Yesuus Kiristoos dhaqee irra yaabbate harritti irra yeroo taa'e har'as ulfinni keenya Yesuus kan ittiin dhaadanne tokkoyyuu qabu joo Yesuus nurra hin jiru taanaan nun ulfinni Yesuus nurra hin jiru taanaan kabaji Yesuus nurra hin jiru taanaan dhimma baasuu hin dandeenye namni dhimma baasu namni yaadi Waaqayyoo irra jiru namni kabajamaan namni ulfinni irra jiru nama Yesuus yaabbateedha. Sigalee nama Yesuus yaabbateedha. Irra yaabbate harree hidhaa jirti hiikee. Har'as gooftaan warra hidhaa irra jiran warra dukkana jala jiran warra hidhaa dukkanaa hidhaman hiikeetu isaan irra yaabbata. Isaan irra yaabbata. Loora lama galaadha lama gadi. Isaan irra yaabbata. Ulfina isaatu irraa mul'ata. Humna isaatu irraa mul'ata. Harritti ta'e gaafanni deemu bakka faarfannaa yuutti kaan. Hoosaayinaa ilma Daawitii. Ilma Daawitii inni maqaa Waaqayyoo gooftaan dhufu galateeffamaadha. Hoosaayinaa ol Waaqa gubbaatti ilaalii faarfachuutti kaan. Harree hidhaa turteetu Yesuusin baatee gara Yerusaalemitti ol seene. Laaraa laafaa gaalaadha laafaa gadii. Ulfinni keenya yeroo inni nurra ta'udha. Kabaji keenya yeroo inni nurra ta'udha. Ayyaana Waaqayyootiin ala hin bareedani. Yesuusin ala hin bareedani. Karaa malee na deemanii caccabbiin deemsaaf hin tolu. Gooftaa malee hin bareedanii yalammii koo siif haa galuyee jedha dastaan Waaqayyo isaa eebbisu. Karaa malee na deemanii caccabbiin deemsaaf hin tolu. Gooftaa malee hin bareedanii yalammii koo siif haa galuyee. Hin bareedanii gooftaa malee. Hin bareedanii gooftaa malee. Hin bareedanii gooftaa malee hin bareedanii. Gooftaa malee miidhagan. Gooftaa malee ulfina argatan. Agartanii ulfinni Yesuus keessa. Guddinni Yesuus keessa. Jireenyichi Yesuus. Ani jireenya
buddeen jireenyaati ni jedhe jireenya. Ilmoo harree kana irraa hiikee irra yaabbate. Yeroo inni dhaqee irra yaabbatu immoo kabaja argatte. Sababii maali? Harreef kabajin jiru achitti. Akka bara sanaatti harreef kabajin jiru. Garuu Yesuus turraa jira. Jaallatee miti kan gad jedhu. Jaallatee miti. Jaallatee miti kan si fudhatu. Jaallatee miti iddoo kan si ilaatu. Yeroo Yesuus irra jirudha. Nama gooftaan irra jiru kabaja qaba. Nama gooftaan irra jiru ulfina qaba. Een jiru taanaan ayyaanni isaa, een jiru taanaan hafuurri isaa nurraa Omaayyuu gatiin qabu. Kabaja argatte. Baalameetti jiran wayyaa jalaaf irra deemte. Harreedha. Eenyu isheen harritti? Isheen irra Yesuus yaabbate. Eenyu harritti ishee Yesuus irra yaabbate irra deema. Yeroo isheen irraa lafa gaala duukaata irraa bakka ilaa sagalee kana nan gabaabsa. Na harkaa dheerateen Waaqayyo dhimma kee qaba. Dhimma sirraa qaba Waaqa. Akka namni jedhu miti. Akka biyyi jedhu miti. Akka haalli jedhu miti. Waaqayyo dhimma kee sirra. Nama dhimma hin baafne fakkaataati yaa. Garuu dhaggeeffadhu sittan himaa ati nama dhimma baasudha. Nama waa keessa hin jirre fakkaata dar'aa. Dhaggeeffadhu sittan himaa nama mul'ate addunyaa keessa jirudha. Waaqayyo dhimma kee qabaa. Waaqayyotu dhimma kee qabaa. Rasu galadika tujeli vikatrado kata zeneme kato seven faradika. Dhimma qaba Waaqayyotu sirra. Haleluuyaa. Ulfina isaa si mul'isu barbaada Waaqayyo. Nuni Yesuus Kiristoos ilmitti harree Yesuusin baattee biyya kana jirtu dha. Ilmitti harree Yesuusin baattee iddoo jirtu jiraattuudhaati. Suuraa qaba. Jedha yaa koota kaasaa kaashee koloosaa yamandaa. Fo'annaa Waaqayyo silaas warra gurguddoota miti. Gurguddoota keessaa fo'ata miti. Beektota keessaa ijaan beektota ani waama miti. Sanyii moototaa keessaa miti baay'ee keessan. Sanyii gurguddootaa keessaa. Sanyii ogeessa biyyi lafaa gatiin qabdu jedhee gati fo'ate silee. Warri biyyi lafaa gowwoota jedhee inni immoo fuudheetu ittiin gargaarame inni immoo. Warri biyyi lafaa gatiin qabdu dhimma hin baaftu jedhee fuudhee inni immoo warra dhimma baasan godhe inni immoo. Eenyu isaan keessaa tokko obsaadha. Ana yoo itti gasiita. Sibichaaf lallabame fi gosa lallabadha malee. Ana yoo itti siita warra dhimma baasan nu godhe. Ayyaanichatu ulfinichatu hidhaa keenya hiikee dukkana keessaa nu baasee dhufee nurra yaabbate. Galatoo kasaakiyaa mantoorra bagayyaa dhimma sirraa qaba Waaqa. Gooftaatu dhimma irraa qaba. Namni hundumtuu laphisaa jira. Guyyaa har'aa an dhimma hin baasu jedhuuf keessaa taa'e. Ani dhimma hin baasaa gooftaan dhimma sirraa qabanaan jedheera jedhee sammuu isaa keessatti yaada isaa keessatti akka nama Waaqayyo dhimma irraa qabutti akka inni deddeebi'u barbaada. Dhimma sirraa qaba Waaqayyo. Haala kee ilaalin waan keessa jirtu ilaalin dhimma sirraa qaba. Tokko kana sitti lammanni ergaa kana walitti qabudha waan sitti otuu dhimma baasuu dandeessu. Otuu dhimma baasuu dandeessu. Mul'ati guddaan utuu si keessa jiru. Abjuu guddaan utuu si keessa jiru. Hidhaa keessa kan jirtu. Ganamni kun ganama hiikamuu keeti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhassaa. Ilma Waaqayyoo galanni guddaan siifatu. Ilaa yeroo kana sagalee kee dhimma sinirraa qabanuun jedhe. Raba galoo dikkaatiyaa. Nama dhimma baasu hidhamee jiru. Yeroo kana kaasee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan hiikame haa ta'u. Wanti obboleettii kana hidhee jiru. Wanti obboleessa kana hidhee jiru. Jireenya fuuraatti, jireenya fooniitti haa ta'u. Hidhamanii kan jiran yeroo kana kaasanii hidhee jiru jalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin birmadduu akka ba'an ajajeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa kana jalaa akka gadhiifatan ajajeera. Raba galadoo raba seekreediyaa. Lammata gooftaa kosiin kanadhaa. Dhimma hin baaftu kan ittiin jedhu. Ati gatiin qabdu kan ittiin jedhu. Seera baabaa sakatu raba galada laba. Akka nama gatiin qabnetti akka nama gatiin baafnetti akka nama waa tokko hojjechuu hin dandeenyetti akka isheen jiraattu kan godhe. Nama mul'ata guddaa baatee seexanni akka nama gatiin qabnetti tasaasee ratu kala sakati raba jinama katraba galadiyaa. Ramasuko solo koto jeni kaparadia la bara la bagadia. Ittiin jedhu itti tasaasu. Rukuteera irraa. Obboleettiin kun dhimma. Garasaa ilaalaa fuulli keessan ifuu qaaniidhaan deebitanii lafa hin ilaaltanii jedha. Garasaa ilaalaa fuulli keessan ifu qaaniidhaan deebitanii lafa hin ilaaltanii. Namichi gadadamaan kun yommuu iyyate Waaqayyo isaaf hin naga'e rakkina isaa
hundumaa keessaas isa hin oolche jedha sagalee sana keessatti. Egaa har'as Waaqayyoon abdii isaanii godhatanii ija isaanii Waaqayyoorra, yaada isaanii Waaqayyoorra, qalbii isaanii Waaqayyoorra kaa'atanii warri Waaqayyoon eeggatanii, warri Waaqayyoon amanatanii, warri Waaqayyoon abdatanii, warri Waaqayyoon barbaaddatanii qaaniidhaan, leeyyoodhaan, salphinaan, gaddaan lafa hin ilaalan. Ija kee Waaqayyoo qaaniidhaan lafa hin ilaalchisu. Ijji koo gara gaarotaa ilaaladha. Gargaarsi koo eessaa naaf dhufadhe? Gargaarsi koo immoo eessaa dhufare? Sabantiiwwan Waaqaaf lafa uume isa gargaarsi isaa yeroof baraaf haalaan hin daangeffamne biraa hin dhufaa. Inni immoo isa Waaqa hundumaa danda'udha. Isa kennuu danda'u, isa ijaaruu danda'u, isa hiikuu danda'u, isa seenaa jijjiiruu danda'udha. Egaa har'as ijji gara isaa ilaale, harki gara Waaqayyootti hiixate harka qullaa hin deebi'u. Waaqayyo gaariidha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Warra isa amanataniif dhugumaan Waaqayyo gaariidha Daawit. Eeyyee warra isa amanataniif dhugumaan Waaqayyo gaariidha. Waaqayyoon amanattee jirtaa? Haala kee irratti Waaqayyoon amanattee jirtaa? Gaaffii kee irratti isa gaaffii keef deebii ta'u Waaqayyoon amanattee jirtaa? Waan si marsee isa si sodaachisu irratti Waaqayyo isa sodaatamee sodaachisee jiraatu amanattee jirtaa? Hin moota malee hin mo'amtu. Waaqayyo gaariidha. Haalleluuyaa! Maqaan Waaqayyoo Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni si wajjin jiru, inni sin gargaaru amanamaadha waan ta'eef isa amanamaa ta'e Waaqayyotti of gataa. Isin immoo innoo amanee hamaatti nama hin kennu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Roomee 8:28 irratti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan geessaadha. Isaan warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee akka fakkaatti ilma isaatti yaadaan qabe maal godheera? Waameera. Warra waame qajeelota godheera. Warra qajeelota isaan godhe immoo maal godheera? Ulfinaan isaan ga'eeradha. Egaa Waaqayyo gaafa nama waamu akeekaaf nama waama, jireenyaaf nama waama, ulfinaaf nama waama, gara qajeelummaatti nama geesse, karaa qajeelummaa namatti agarsiise, ulfina isa yaadame sana biraan nama ga'uudhaaf nama waama. Nama waame manaa nama baasee akka nama iddoon malletti nama anniisu Waaqayyo. Egaa Phaawulos fa'aa rakkina darbanii, ibidda boba'aa darbanii, haala ulfaataa darbanii, eeyyeen bu'aa ba'ii garmalee wanta keessaa ba'anii bu'uun hin danda'amne keessa darbaniitu Waaqayyo warra isa jaallatan jedha. Waaqayyoon jaallachuun immoo akkamitti danda'ama? Maal gooniif jaallanna Waaqa isa guddaa, Waaqa isa amanamaa ta'e kana ijaan arginee keessumummaa waamne waan barbaachisu goonee fi nyaachisne baasne miti. Waaqayyoon kan jaallannu nama akka ofii keenyaatti jaallachuu, Waaqayyoon sodaatanii fuula isaa duratti amanamummaaf qajeelummaatiin deddeebi'uudha. Egaa bu'aa ba'ii haala ulfaataa, haala hin darbama jedhamee hin yaadamne keessatti akka darbamuuf akka jiraatamu Waaqayyo isa jiraatutti amanuudha. Kanaan warri Waaqayyoon sodaataniif isa jaallatan immoo hin adeemu. Karaa qajeelummaarra gaggeeffamu, gara ulfinaatti immoo darbu. Waaqayyo gara ulfinaatti dabarsuudhaaf Waaqa amanamaadha warra isa amanataniif. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani jedha Waaqayyo saba Israa'elitti yeroo dubbatu macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 lakkoofsa 9 kaastanii yoo dubbifattani, ani jedha akkuman dur dubbadhee ture mooticha Baabilooniif waggaa 70 erga hojjettanii booda isin nan yaadadha. Waggaa meeqaaf? Waggaa 70. Eenyuuf? Mooticha Baabilooniif. Maaliif hojjeta sabni kun? Maaliif ergama sabni kun? Waaqayyo kan naqee saba Israa'eliin Musee ergee saba kana biyya Gibxii keessaa garbummaa kana ciqilfamuu ergama mooticha Baabiloon harkaa kan baasee fi dhaqi sabni koo, sabni Israa'el ana Waaqayyoon haa galateeffatuuti saba kana dhaqinaaf baasii jedhee Waaqayyo Musee erge. Sabni kun garuu haala ulfaataa, haala rakkisaa ergamuu mooticha Baabiloon harkaa isa ba'an Waaqayyoon galateeffachuurra Museedhaan maaliif nu baaftedhanii Waaqayyoof Musee irratti gungumu turan. Gaarummaa Waaqayyo isaaniif godhu saba kanatti dhaga'amuu dadhabe. Fuula isaanii duratti dinqiidhaan milikitaan inni Waaqayyo isaan gaggeessu isaanii fi gaarummaatti fakkaachuu didee maaliif nu baaftee? Nuti biyya Gibxii sana keessatti utuu dhumne irra ta'e, biyya
achi keessaa utuu ba'uun keenyaaf heerate lafa awwaalchaa hin qabnuudhaan yeroo isaa Musee irratti gunguman argina. Egaa kanaaf Waaqayyo sabni kun ammas boojuutti dabarfamee kennamee akka achi keessatti Waaqayyo Waaqa dhugaa ta'uusaa akka baraniif mooticha Baabiloonitti hin kenne. Innis immoo maal ittiin jedhee utuu sabni kun boojuutti harka boojuutti hin kennamin ani jedhe mootichaaf waggaa 70 hin hojjettu boojuu harka jiraattu garuu immoo Waaqayyo isin nan yaadadha isin nan fura wanjoo kana isinirraa nan cabsaa jedhee dubbateetu harka boojuutti isaan kenne. Achi keessatti haalli isaan liqimsee rakkinni isaanitti cimee gaddi rakkinni qorumsi isaanitti baay'atee kakuusa Waaqayyo isaaniif kakate irraanfachiisu iyyuu malee Waaqayyo immoo isa dubbate sana hin irraanfanne. Har'as obboleettii koo manaa baatee karaan sii harkaa badee lafti sitti dukkanaa'ee waan gochaa wallaaltee eeyya kallattii dhabdee abjuun kee hiika dhabee gaafattee deebii dhabdee hojjettee eebba dhabdee haalli ati keessa jirtu si liqimsee kakuu kan si darbachiise jira. Haala kee ilaalee Waaqayyo sin dhiisu kakuu siif kakates immoo hin dagatu. Maaliif Waaqayyo sin jiraachisa naan inuma si jiraachisa. Kaalkuleeshinii kan biraa hin qabu. Haleluuyaa. Waaqayyo si wajjinan jirannaan inuma si wajjin jira Waaqayyo. Kanaaf akka namni haalaan nama biraa hafa dadhabee nama biraa hafa lubbuudhaan addunyaa kanarraa dhabamees immoo nama biraa hafuu danda'a. Waaqayyo garuu humni isaa hin dadhabu hin darbu bara baraan jira. Mata dureen walaloo koo akkas jedha. Naaf jettee fakkaattee wallaalaa ofii kee dhiphattee anaaf laatte falaa jette. Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Yesuus Kiristoos anaaf isiniif jedheetu lubbuu keenya du'a bara baraa oolchuuf jedheetu fakkaate wallaalaa otoo waan hundumaa irratti raawwatamu callisuun isaa anaaf isiniif jedheeti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Mee kallattumaan gara walaloo kootti isin dabarsaa turtii gaarii. Naaf jettee fakkaatte wallaalaa ofii kee dhiphattee anaaf laatte falaa ati hin qabdu cubbuu kootiif jettee baay'ee gidirfamte sirratti tufamee maddii kabalamtee balbala jireenyaa anarratti bante. Naaf jettee fakkaatte wallaalaa ofii kee dhiphattee anaaf laatte falaa ati cubbuu qabdu cubbuu kootiif jettee baay'ee gidirfamte sirratti tufamee maddii kabalamtee balbala jireenyaa anarratti bante. Natti ulfaate hin jenne gindillaajii dhaabattee jaalala koof jettee fannoorra dhaabbattee oolmaa kee kamimeen isa kamiin isaa dhiiga keenaaf cobeen anuu oolee badiisaa. Natti ulfaate hin jenne gindillaajii dhaabattee jaalala koof jettee fannoorra dhaabbattee oolmaa kee kamimeen isa kamimmoo dhiisaa dhiiga keenaaf cobeen anuu oolee badiisaa. Dhiiga keenaaf cobeen anuu oolee badiisaa. Biiftuun ulfinaa karaa keenaaf baatee jireenyi na argate wanjoo bara baay'ee ganna qabe si fuudhee narraa darbate. Biiftuun ulfinaa karaa keenaaf baatee jireenya na argate wanjoo bara dheeraa ganna qabe sinarraa darbate. Wanjoo bara dheeraa ganna qabe sinarraa darbate. Gaarummaa keeti gooftaa naaf dhiphachuun kan kee naaf ulfina dukkana kee ciciiftee naaf immoo bariisiftee. Xoofoo dhangaggaa dhugdee naaf immoo mi'eechitee kan akka keetu hin jiru kan cubbuu namarraa fuudhu kan akka keetu hin jiru kan cubbuu namarraa fuudhu. Jechaan dhabasiif goota duuni dadhabee godoo warra dadhabaa si tol qabee dhaabee warra siin amanate biyyi lafaa ni dadhabee situ harka isaanii qabee takkaa qorichi hin argamne kan cubbuu. Jechaan dhabasiif goota duuti dadhabee godoo warra dadhabaa si tol qabee dhaabee warra siin amanatan biyyi lafaa ni dadhabee harka isaanii qabee takkaa qorichi hin argamne kan cubbuu. Takkaa qorichi hin argamne kan cubbuu. Dhiiga kee qofa kan namarraati dhiqu gurguddootaaf beektota afaan qabachiiftee biyya lafaa maraa du'a mo'uu keetiin hundaa ollachiiftee isa karaan harkaa badee karaatti argisiiftee dinqii takkaan taane kunoo addunyaatti mul'iftee dinqii takkaa ta'een beekne kunoo addunyaatti guddaa taatee oduu jirtu kan gad of deebiftee dubbachuu oduu dandeechuu hundaa kan calliftee jaalala nuuf qabdu fannoo irratti mul'iftee gaarummaa nuuf qabduuf ofii kee dhiphifte. Guddaa taatee oduu jirtu kan gad of deebiftee dubbachuu oduu dandeechuu hundumaa kan calliftee jaalala nuuf qabdu fannoo irratti mul'iftee gaarummaa nuuf qabduuf ofii kee dhiphiftee gaarummaa nuuf qabduuf ati madaallii atumti qofaan baraanuu olaani ulfaadhu Yesuus koo hin qabdu madaallii atumti qofaan baraanuu olaani atumti